Mormituu keenya Raila Odinga har'a guutummaa biyyattiitti hiriira mormii waamanii jiru. Namoota hiriira mormiif daandiitti bahan irratti tarkaanfii poolisiin fudhatee yoo xiqqaate lubbuun nama tokko magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti darbee jira. Kumaatamni mormii hoogganaa paartii mormituu Raila Odinga filannoon waliin dha'ameera jedhanii waaman kan irratti hirmaatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Afrikaa Kibbaattis har'a hiriirri mormii mootummaa aangoo irra jiru fonqolchuu kaayeffate jedhamee waamameera. Kan hordofuun mootummaan qaamolee nageenyaa kumaatamaan lakkaa'aman misoomawwan bu'uuraa akka tiksaniif jedhee bobbaasee jira. Waayilli koo Asilii Galgaloo dhimmoota mormii biyya Keeniyaatti gaggeeffamanii fi Afrikaa Kibbaatti odeeffannoo bal'aa nu biraan geessi. Hiriiraan Keeniyaan irraa waan ajaa'ibaatu taasifame keessattuu naannolee bulchaan paartii mormitoota yookiin durtaanii paartii mormitoota Raila Odingaan itti guddoo beekamu lafa akka Kisumu fa'aa keessatti naannolee Naayiroobii akka Kibraa fi Magaree fa'aa keessatti miidhaa guddootu gaggeeffame namni lubbuun dabreellee ni jira. Mormiin kun maaliif waamame Asilii? Asiin dura akkuma beekamu filannoon booda Raila Odingaan filannoon kun hin hatamee sagaleen keenya jala hatamee jechaa ture. Mormiin mana murtii olaanaa geeffamee achiin booda manni murtii akka Ruutoon dabree mirkaneesse. Garuu inni hin fudhanne. Mormiin akka gaggeeffamu labsee ture. Garuu in ture amma arjal qabe. Tokko dinagdeen biyyattii kufaa jira. Qaala'insa jireenyaa biyya kana mudatee jiru infleeshinii kana tasgabbeessuu hin dandeenye ka jedhu sababa guddaa akka ta'e himaa ture. Sababni isaa guddaan dinagdeen kun dhiyeenuun kan itti dabalame sababni isaa guddaan filannoo na jala hatamee jedhe. Koomishiniin filannoo biyyattii walaabaa miti. Kanaafi sababan isaanii banamuutti injifannoon Ruutoo mirkanaa'uu hin danda'u jedhe. Asilii dubbii keenya irratti kaleessa William Samoei Ruutoo dubbatee ture pirezidaantiin keenya Raila Odingaa dhaggeeffachuuf yaalee jira. Rakkoo kana furuufis yaalee jira garuu hin taane murtoo mana murtii hin fudhatu. Akkasumas heera biyyattii hin kabajne boordii filannoo biyyaalessaa qabxii beeksisellee fudhachuu hin dandeenye jedhee ibsee jira. Kanaaf seera akka kabachiisullee achumaan jala muree himee ture. Mormiin Raayilaan gaggeessu kun Ruutoo aangoo irraa buusuu yookaan sochoosuu ni danda'a? Maal jijjiiruu danda'a? Asiin duraallee mormii akkana ture. Pireezidantii Ruutoo qofa osoo hin taane gaaf pireezidantiin Mwai Kibaakiin pireezidantii turellee akkanuma gaggeeffamaa ture. Gaaf Uhuru Kenyaataallee akkanuma gaggeeffamaa ture. Garuu tokkollee aangoo irraa hin kaafne. Ammaatti akkas bu'aa guddoo qabaa jedhee yaadan akka nam tokkootti. Taalleen utuma keessatti namoonni hojii kennaniif sabtoo qofa irraa dhufanii Keenyaan kan sabtoo miti jedha Raayilaan. Biraaleen ammoo paartileen biraa akka paartii Ruutootti dabalamtu yookiin paartileen biraa paartii Ruutootti makamtu waan taasisanii fi Keenya gara paartii tokkootti deebisuu yaalanii jedha. Kan mormuu fi sababni biraaleen hedduutu jira. Maalti paartii siistemii biyyattii keessatti beekuun miidhaa akka jedhuuf jechuudha. Kuni dinagdee biyyattii irratti miidhaa hin qabaatu akka nama tokkotti akkamiin ilaaltaati? Keenyaa keessa guddattee Keenyaa keessa jiraattee asillee hojjetaa turte waanta ta'eef mormiin kun kana duras miidhaa dinagdee dhaqqabsiiseera ta'uu danda'a. Ammallee Raayilaa Odingaan wiixata torbaniin mormiin kun akka itti fufee gaggeeffamu ibsee jira. Akka malee yoo mormiin akkana jiraate hukaree akkana ta'e namoonni daldala isaanii banuu hin danda'an fakkeenyaaf. Hojii isaanii banachuu hin danda'anii namni hojii deemuu hin danda'u. Investoroonni Keenya keessa dhufanii hojii fa'aa hojjechuuf yaalanillee ni sodaatan. Fakkeenya har'a itaanan pireezidantii Keenya hiriira irraa kanaanii Keenyaan biliyoon 2 dhabdee jedha. Kisaaraa guddaadha. Kisaaraa akka malee guddaati. Gama biraan Afrikaa Kibbaattillee hiriira wal fakkaataatu gaggeeffame. Mootummaan biyyattii qaala'insa jireenyaallee akkanuma to'achuu hin dandeenye ka jedhu wal qabate jechuudha wal fakkaataa kan Keenyaa wajjiniin. Ayyee Asilii Galatoomi daandiin qilleensa Keeniyaa nageenya hojjettootaa fi maamiloota isaaf jecha biiroolee tikkeettii gurguran hunda cufuullee har'a ibsee jira. Kunillee dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa qabaachuu ni danda'a. Odeeffannoo bal'aa nuuf kenniteef humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru gidduu seentummaa qaama sadaffaan xumura akka argatuuf har'a xalayaa gamtaa Afrikaatti galchuu BBCtti himan. Rakkoon nageenyaa kan naannoo tokko qofa osoo hin taane xiyyeeffannoo argatee akkuma kan Tigraay jaarsummaa gamtaa Afrikaan xumuramuu qaba jedhu. Miseensonni paarlaamaa kunneen kana duras mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuun biyyattiitti nagaan akka bu'uuf xalayaa ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu qopheessuun ifatti mootummaa gaafataniiru. Gargaaraa Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa qabiyyeen xalayaa gamtaa Afrikaatti amma geessan mootummaa bakka bu'uun marii kanarratti osoo hirmaatanii gaarii kan jedhan nama 8 filachuu himu. Haalli rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru kun baay'ee waan nu gaddisiiseef
kanaan durasi xalaa galchinee hooggantoota olaanoo wajjin sirratti mari'annee turre mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha araaraa taasisanii turanii kuni waan nama gammachiisudha. Uummata keenya keessattis gammachuu guddaa uumee haa ta'u garuu waamichi kun otuu hojiitti hin hiikamin guyyoota 30 lakkoofsise jechuudha. Dhimmi kun yoo hojiitti hin hiikamne abdiin uummataa kun deebi'ee gadda keessa galaa rakkinni kana caalu ni uumama jennee xalayaa barreessinee mana maree bakka bu'oota uummataaf paartii badhaadhinaa waajjira muummichaaf akkasumas addatti immoo gamtaa Afrikaaf xalayaa barreessineetu waan hafetu jira. Maaltu hafee waamichi tokko taasifamee booda tokko gamni lamaanuu fedha qabaachuu kan jedhu gama lamaaniinuu mul'ateera. Lammaffaa keessatti Oromiyaa keessatti wal loluun dhaabatee karaa sadaffaa irratti gareen lamaanuu namoota bakka bu'an filatanii uummataaf ibsuu qabu. Arfaffaa irratti bakka itti mari'atamu biyya keessa moo biyya ala kan jedhu uummataaf ibsuu qabu. Karaa biraa eenyu isaan mariisisaa kan jedhu isa kanas uummataaf gareen lamaanuu ibsuu qabu. Ja'affaa irratti mootummaan immoo abbaa waan ta'eef loojistiksii adda addaa wantoota barbaachisan kana deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Itti aansee uummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa konfiraansii guddaa tokko jechuudha. Waliigaltee nageenyaa kun kan itti mirkanaa'e dhufee magaalaa Finfinneetti waliin ta'ee gammachuun labsamuu qaba. Dhumarratti firri walajjeesee waan jiruuf sirni gumaa baasuu akka gaggeeffamu waliif dhiisuun duudhaa Oromootiin tokkummaa keenya jabeessuu qabna jennee haala kanaan barreessinee bakki mariis filatamuu qaba. Mariisistoonnis jennee waan yaadne akka yaadaatti nuti hooggantoota 8 bakka buusneerra jechuudha. Naannoorraa 4, federaalarraa 4. Kunis Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo, hojii gaggeessaa Itiyoo Injineering Group, Ambaasaadder Biruu Kayyaanoo, Ministeera Deetaa, Ministeera Dhimma Alaa Itoophiyaa, Dr. Girmaa Amantee, Ministeera Qonnaa Itoophiyaa, Ambaasaadder Naasir Caalii, Ministeera Turizimii Itoophiyaa, Obbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Masfin Malaakuu, Itti Aanaa Pireezidantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Fiqaaduu Tasammaa, hoogganaa waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa fi Dr. Biqilaa Hurrisaa, itti gaafatamaa damee siyaasaa paartii badhaadhinaa Oromiyaa bakka bu'anii Finfinneettis haa ta'uu biyya alaattis haa ta'uu ni ta'a kan jedhu yaada keenya dhiyeessinee kanatti aansee humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an taa'anii isaanis kana booda yaaduu qabu, qophaa'uu qabu. Namni sababa isaanii rakkachuu hin qabu. Duutii fi gaddi Oromiyaa keessatti ta'e kun sababa isaanii ta'uu hin qabu. Gaaffii isaan gaafatan kan yeroo gabaabaatti deebi'u jira, kan yeroo giddu galeessaan deebi'u jira, kan yeroo dheeraan deebi'u jira. Of qopheessuu qabu. Diddaa shakkii baay'isuu hin qabanii. Ilmi namaa kaayyoo qabu loluus beekaa, araaramuus beekaa. Deebii maal isiniin jedhan yeroo har'a dhaqxanii isaan geessitan wanti isin mudate jira? Deebii isaanirraa yoom eegdu? Nuti akka bakka bu'aa uummataatti rakkina jiru ibsina. Isaan immoo taa'anii namni tokko qofaan waan hin murteessinee fi xalaa kanas har'a galchine waan ta'eef maaltu itti aana kan jedhu taa'amee mari'atama jechuudha. Dhimmi kun dhimma Oromoo qofa miti, dhimma Itoophiyaa guutuuti, dhimma gaanfa Afrikaati. Nagaa dhabuun Oromoo nagaa dhabuu hundaa waan ta'eef miseensi paartii badhaadhinaa Oromoo ta'e hundumtuu Oromiyaan nagaa akka taatu, Oromoon nagaa akka ta'u barbaada. Kun waltajjii adda addaa irratti ifaa ture. Anis kanuma taasisaan ture. Wallagga Lixaa bakka bu'uun miseensa paarlamaa kan ta'an aadde Beetel Malkaamuu ammoo mootummaan waamicha nagaa taasiseera jechuun alatti qabatamaan hojiin argisiisuu qaba jedhu. Gamni lachuu gamni mootummaas ta'e qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru araaraan rakkoo jiru furuudhaaf eeyyamamaa ta'uu mul'isee ture. Haa ta'u malee hagammaatti